Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u attam jirtu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Waaqayyoo nu gudduu turee jennee waan gaafannu natti hin fakkaatu. Namoonni hordofaa jirtanis Waaqayyo isin gargaaree jiraachuun Waaqayyoo dhibbaa dhibbatti mul'ataa ture. Ulfinni gooftaaf haa ta'u. Yeroo Yesuus mul'atu nama raasee namatti himamiti. Jedhi gaa wadhanii tuntan ismatu ofiisaa hima wanta ta'eef Yaaqoobii lafa onaa dhagaa buraafate lafa qiseetti iddoo namni waa arguutti miti. Ni galee wanta namni osoo abdii kutanaa deemaa manaa baqatee deemaa jira garatti deemu fuula durattis gara hiika baay'ee qabu hin turre dhaqee dhamitti himamee kan deemaa ture baqa deemaa irraa kan hafe iddoo sanatti lafa dhagaa buraafatetti Waaqayyoo itti mul'ateennaan as hoomaayyuu hin jiru Waaqayyo duwwaa malee galanni gooftaaf haa ta'u. Waaqayyo duwwaan haa jiraatu mi'aamena jennu Waaqayyo jiraannaan gahaadha akka obbolo tokko. Waaqayyo jiraannaan waan hundumaa gaadheen gadda maal jenne mata dureen keenya Waaqayyo garuu seenaa barootaa gaggalagalaa dhufeeti Waaqayyo yeroonni garuu jedhu garuu jechuun faallaa deeme jechuudha. Faallaa jallinaa, faallaa hamminaa, faallaa badiisaa jecha tokko gaafa ni dubbatu wanti duratti galagalanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Anis baay'ee waaqoon galateeffadhaa. Gooftaan nu gargaaree haala ammaa kana keessatti Waaqayyoon waaqessuu danda'uun keenya dinqisiisaadha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Haala hundumaa keessatti waaqeffamu Waaqayyo wanta ta'eef nama tokko dhugaa naa ba'e baay'een keessa hangafoonni koo beektu kana dura yaada kana maaliif akka dhadhan beeku amma warra akka faarfattoota Tasfaayee Gaabbisoo fa'a warra wangeela biyyatti iddoo baay'eedhaan gahaa turan gooftaa sanaa eebbisu isaantu hidhamanii jedhama bara dargii keessa gaabeettu baay'ee ariisaa ture nuyi nagarree isa malee ariisaa sana keessatti hidhamanii waggaa baay'ee hidhamanii gaafa isaan hiikamanii obboleettiin tokko baay'ee gammaddee kottaa mana koo jettee Finfinneetti waamtee halkan guutuu faarfachuu dandeessu iyyuu dandeessu manni koo guddaadha itti mana bantee fi dhattee rafte isheen ofisheetiif baqa hiikamaa akka barbaadan taa'aa jettee jarri kan isaan mana dhakeetti waaqeffannaa baranii sagalee gadi qabanii imimmaan isaanii dhangalaasanii yaadaan ol hubatanii Waaqayyoon of gidduu ka'anii ni galee balballi cufaadhaa bantiin waaqa banamaa wanta ta'eef Waaqayyoon waaqessu turatan. Kanaaf gaafa isheen dhaggeeffatu sagaleen hin jiru. Gaafa isheen dhaggeeffatu ganama kaatee kana hundumaa kanan godhee akkasiin waaqeffattaniifam balbala isinii banee attamitti raftanii bultanii jette. Lakkii hin rafnee dhaan jarri. Maal jennaan waaqeffannaa ibidda kee bulle galanni gooftaaf haa ta'u. Mi'a mena jennu afaan keenyas cufannee waaqessaa jirra mi'a mena jennu haaleluyyaa. Maal akka durii sagaleen hin wacuun dhaga'amu muchuu danda'a namni dhaggeeffachaa jiru. Garuu keessa keenyaa hin faarfata. Maaliif hundeen faarfannaa keenyaa fannoo dhanneerratti yeroo faarfannu. Hundee kee faarfannaa keenyaatu hundee gammachuu keenyaatu hundee moo'icha keenyaatu fannicha kan jedhu horonna dhageessaa ture galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf nama raasanii faarfadhu jedhu sun ta'in faarfannaa faarfatamaa oole hundi isaa lallaba cimaadha. Faarfannaa sana keessa maal agarraa obboleessi koo maal qoluma dubbisu torban darbe faarfannaa 91 faarfannaa dubbatame. Har'a isma dubbise wal dhabee miti waan biraa miti afur qulluu beekaa fida kana beekaa. An dhugoomsa gaddeedhe gadda nama biraarraa waa'ee lallaba koo sun ta'in waa'ee obboleettiin koo dubbiste. Faarsa 91 guutummaa dubbiste achumatti narra ga'e Waaqayyoon oosheetti obboleettii tokko natti bibbilte. Akka itti Waaqayyo hojjetu beenu obboloota amma namni maaliidha hin beeku Waaqayyo yeroo deebisee fidu wayii fidaa jechuudha. Yeroo isa dubbisu na dhibeenaan isheen isa dubbiste inni isa dubbise waan dubbisu baay'ee qaba Marqoon afuroo qulluun garuu beekaa fida. Kanaaf kottaa gowwaa taanu afuroo qulluutiif gowwaa taanu baqame abshaalummaa dhiifne maaliif durbeen nu jenna hin beenu haaraa matta barru. Galanni gooftaaf haa ta'u. Yeroo nan bara namni sammuu isaa qopheeffatu hin barbeettu miti. Maaliif afura barsiisa humna namaa kenna Waaqayyo. Yeroo nan immoo kana hubeenna Fariisonni fi Saaduqoon rakkina isaanii guddaan mana Waaqoo dhaquu isaanii miti. Addeen isaanii koomitimentii dhabuu isaanii miti. Of kennuu dhabuu isaanii miti. Beenna waan jedhaniif barinaafan. Hin beektan jedhe gooftaan. Akkamittiin ennaan sanyii Abiraam nu jedhuun akkamitti jedhe gooftaan. Kanaaf yeroo gowwaa taanu barra nama gowwaatu waa barbeettu. Nama gowwaa baqa maal jetti natti himee nama jiru. Afura qulqulluuf akka sayyannu nu gargaara gooftaan. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqeffachaa ture jechuu kooti. Macca guddaa jira iska galanni gooftaa baay'een gammade har'a. Sababiin isaa lubbuun amma kana gahu hundumtuu murteeffatee Waaqayyoo isaa arguudhaaf dhufeera Waaqayyoon argameera waa hojjetameera jechuudha kun nagaa galanni gooftaaf haa ta'u. Wayii tokko taa'eera jechuudha kanuma Waaqootti. Waaqoo jira taanaan waa ta'eera kaminni ree. Mandaranni kee darbee hidhaatu hiikama ture. Mandaranni kee darbee wayii taa'aa ture. Inni mandara kee dabarraan waan ta'in hafeen beeku. Kun socho'aa waan dhaabatee ture galanni gooftaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gara barumsa kootiin seenaa
yeroon afur qulqulluu nagammachiisa dhugaan sin jedha ofuma miti maaliif akka waa ta'u yeroo beektan gammadanii keessa kan nama sanitti muran jiru akka waa tokko nama tumteen waaqayyo godhe tanaan gaarii kan ta'e immoo beekna galanni gooftaaf haa ta'u kanaafiti eega waa ta'e gammaduun dura jira kaa nuni kan uumamnee fi waaqayyoon wanta haaraa gochuutti gammada wanta ta'e wanta haaraa jireenya keessatti gaafannu wanta godhu gammachuudhaan guutamna afur qulqulluun kana godha galanni gooftaaf haa ta'u torban darbee waan jalqabne harratti xumura galoo jiniini akkuma dubbataa turre waaqayyo garuu mata duree jedhu irratti barachuu barree jalqabne yoo darbee nan beeka ofii keessanii bal'ifattanii manatti galtanii maatiidhaanis gatteessanii utuu waaqayyo bara sana nu gargaarre waaqayyo garuu waan nu ooshee yaadatta balaa gaafasii gadda darba hin jenne waaqayyo garuu hin dabarse dadhabbicha nuun hin dabarsine hin dabarse hin qaqqabne jenne hin qaqqabne waan ceenuun fakkaatu waaqayyo garuu nu ceese waan jettanii irratti mataa keessaniif riflektoota nama qabaattu yaada yoo akkas ta'e duwwaa jireenya namaa keessatti hafa wanta ta'eef malee akka seenaatti akka hin dabarre nama manaa waaqayyo waan hojjetuun qabaata torban darbe egaa waaqayyo garuu kan jiruudhaa kaafneeti wajjin ilaalle kutaa torban darbe irraa jalqabeen dubbisee yoo ergamoota boqonnaa 13 irraa jalqabne xinnoo ishee achirratti dubbadheeni baay'ee isaa dhingada waan dubbadhee firra deebi'uu hunduma isaa tarii namoota hin turree fi gabaabsee masanitti himuudhaa fi kan dubbanne yookiin namni tarii dhaggeeffatina fi yoo jiraate waaqayyo garuu waan jedhuti seera uumamaa keessaa kaafnee waa'ee Henooyi kaafnee waa'ee Yaaqoobii kaafnee waaqayyo jireenya isaanii keessatti waaqayyo garuu yaadachuu isaa kaafneeti walii wajjin ilaalle haa ta'u malee hundeen gaa hojii dubbannaa keenyaa garuu hojii ergamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 30 ture sababaaf inni maaliif sababaaf isinitti fakkaate waaqayyo garuu seera uumamaatii kaasee seera uumamaa keessatti seera ba'uu keessatti leewwota keessatti lakkoofsa keessatti keessa deebii keessatti dhufee immoo macaafa Iyyaasuutti jalqabee macaafota moototaa jalqabee raajota faarfannaa fakkeenya Iyyoob kana hundumaa darbee gaafa laallu waaqayyo garuu jedheeti umarra ga'ee du'ee du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos sababiin isaa cubbuu namaatiniti namni gannata hidhan keessa hari'ame akka iddootti deebisuu fi waaqayyo karaa adda addaa karaa baneeraa namoonni yaalaniiru hin taane garuu gara dhumaatti guutummaa Kiristoostu mul'ate inni mul'ate suni du'ee du'aa yeroo ka'uudha kan inni waaqayyo garuu gaafa jedhu konteksticha keessatti guutummaa wantoota dubbataman sana kan galagashee du'aa ka'uu Kiristoos Iyesuus galanni gooftaaf ta'u akka faarfannu kan nu godhe jireenya kan nutti agarsiise abdii hin geeddaramne kan nuuf kenne dhagaa jiraataa kan ta'e jireenya keenya abdiidhaan kan guute du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos galanni gooftaaf ta'u utuu du'aa ka'uun hin jiru ta'e dhamaasa du'aa ta'a ture utuu du'aa ka'uun hin jiru ta'e hin xumuramu ture seenaan sun seenichi kan inni xumurame du'aa mo'ee ka'uu gooftaas Kiristoos kanaafiti waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos irratti Phaawulostu iddoo kana lallaba ture 13:30 irratti kan nu dubbifne deebiseen dubbisaa akkuma yaadannuufi haa ta'u malee maal jedhama dubbichi seera hojii ergamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 30 irraati gara dubbisneerraa masa deebinan dubbisaa akkuma yaadannuufi isa hundee dubbii keenyaatu wanta ta'eef isa dubbisa deebisee isarraa kaan isumaan xumurraa gara dhumaattis akkasidha 30 irraa maqaa gooftaan nan dubbisaa mee 28 kaaseen dubbisaa kan nu qabatuuf sababii du'a isaatti farakkisuu hin qabu turedha Yesuus Kiristoos sababii du'atti farakkisuu hin qabu ture ilaalaa gaa wantichi isa hundumaan waan isaan godhan hundumaa dubbateetti kan inni dubbate isa nama dubbadhe kanatti lallaba tokkotti lallaba dheeraa Phaawulos lallabe kanaadha lallaba dheeraa keessatti attamittiin abbootii firdi kaasaaf akka ture Saamu'eelin attamittiin akka kaase Saamu'eel Daawitin akka kaase Daawit keessaa immoo sanyii isaa kan ta'e Yesuus akka dhalate Yesuusin dhalate kun immoo dhuftanii akkasiin ajjeefnaan immoo waaqa du'a keessaa isa kaase jechuudha biti kana hundumaa jedhee fixee jechuudha kun lallaba guutummaa macaafa qulqulluuti iddoo tokko dhaabbatee guutummaa wanta ta'e sana yeroo gabaas dubbate jira Phaawulos lallaba dheeraa Phaawulos lallabedha kun kanaaf 28 irratti maal jedha sababii du'a isaatti farakkisuu hin qabu hin arganne ituma kana beekanii garuu akka inni ajjeefamuuf Phiilaaxoos hin gaafatanii waa'ee isaatiif kan caafame hundumaa erga raawwatanii isaan itti farakkisuu garuu waan barreeffame raawwachuu dura ture erga raawwataniiti muka fannoo irraa gadi buusanii awwaala keessaa ka'anii
waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaaseedha. Ni galee hin fixan isaan waan barbaachisu hundumaadha. Hin xumure diinni waan godhu nama keessa goree waan raawwatu cubbuu kana godha. Cubbuun mana Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kan malee fayyina hin qabnu wanta ta'eef cubbuun mucaa namaadha. Yesuus Kiristoosin raawwatee ajjeesuu duwwaa miti. Eega ajjeesanii immoo boolla keessa buusanii gaafa isaan galan waaqayyo waaraa jalqabe galanni gooftaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Jireenya kootu dhumee gadi bu'ee tuujii koo arguu isa dhumaati nama jettuuf waaqayyo gooftaani humna duraa ka'uu isaatiin har'a waan haaraa jalqabsiisa. Maali akka ragaatoo jira ija namaa duratti waraaname ragaatoo jira iniyya dhiiga dhangalee ragaatoo jira namni dhaabatee ilaale dhagaa guddaarra ka'anii waardiyyaattirra ka'anii dhumeera roo jedhanii waaqayyo garuu haaleluyyaa kan akka waaqayyo akka dhannu nuti dubbadhu gooftaa qabdeetta galanni fulfinni siif haa ta'u waaqayyo jireenya taasise ammas maqaa Yesuus Kiristoos yoo dubbatte malee gatiin qabu dhaabachuun koo yoo dubbatte malee oo gooftaa yeroon akkamitti hin darba yoo dubbatte garuu jecha tokkotu nama hiika namni hiikamu maqaa Yesuus Kiristoosin gadi jedhee kan dhufe gadi jedhee hin galin gadi jedhee kan dhaggeeffatu gadi jedhee hin ka'in goophoon sun gooftaa mana qulqullummaa dhufte waggoota baay'ee fi fariisonni fi saduqoonni gaasan tajaajilanii homaa tokko iyyuu hin taane gaafa sana garuu garaagarummaa jira situ jira gooftaa gaafa ati jirtu gaafa namni dhufu gooftaa akkasiin deebi'uu saabiteef waggaa 18f lafa kana laasheetu gooftaa gadhiise maqaa Yesuusin waggoota kan lakkaa gadhiisu amma maqaa Yesuusin kan gannu qabe nu gadhiisu amma waldaa kiristaanaa kan gadi qabe sagalee waldaa kiristaanaa kan gadi qabe qulqulloota kan ciqireerra kaawwate afurri Heroodis maqaa Kiristoos Yesuusin hawaraanamu maqaa Kiristoos Yesuusin hawaraanamu inni qulqulloota hariyatu gooftaa maqaa Yesuusin hawaraanamu ati mana gudduutti argami dubbadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si kadhanna ameen haaleluyyaa galanni gooftaaf haa ta'u egaa dhengaddaa seera uummate kaafnetti ilaalle waan ta'eef isarra hin deebu sababiin yeroon koo nan geenyee fi garuu maayinni hojii ergamootaa kanatu xiqqoo ishee hojii ergamootaa akka ilaalluun barbaadan sababiin isaa waa'een du'aa koo amma dubbadhe jechuma keessaatti ka'e hojii ergamootaa kennaa agartanii namni waan hundumaa na dubbisu hojii ergamootaa dubbisee akka koottanii Luqaas afur qulqulluun geggeeffame hojii ergamootaa nu barreesse Luqaasinis sadu barreesse macaafa lama nu barreesse hojii ergamootaadha waldaan kiristaanaa yoo dubbiftee jireenya isheetiin makattee wanta baay'ee tu keessaa bartee yaada kakootti ammatti manaa galee gaa nama baradhee guddaa waan baradhee qabu ammatti manaa baradhee keessaati baay'ee sababiin isaa lafatti waldaan dhalatte lafatti waldaan hariyatamuu jalqabde lafatti waldaan hariyatamuu keessa immoo baay'atte lafa immoo waaqayyo attamittiin qulqullootaa wajjin akka inni ta'u karaa gaaffii hin qabne mamii hin qabne mul'atu hojii ergamootaa keessatti qulqulleessee waan agarruu fi dinqisiisaadha. Maaliif Yesuus Kiristoos eega du'aa ka'e booda maaliif waggaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti Yesuus Kiristoos yeroo inni gara waaqaatti ol ba'u agarra. Ni galee ergamootatu ijaan dhaabatee arge dhaabatanii arganii fajajanii dhaabannaani maa fajajanii dhaabattu akkuma ol ba'e kana deebi'ee dhufa nu achira jira jechuudha gaama ni galee nu namma waraananii hin balleessan inni sun ta'eera amma waldaan kiristaanaa akka lakkoobsa dubbii waaqayyoo lafa hin jirtu maal inni dhufee dhalataa eessatti dhalataa maqaan isaa eenyu harra yaabbitiin dhufaa biyya akkasitti dhalataa kana hundumaa dubbatame raawwatameen dhufee immoo fannifamaa akka booha lafa onaatti fannifamaa raawwatame sana boodati du'aa ka'uun kun ta'ennaan kana booddee ta'e kanaaf waldaan kiristaanaa wanti hafe tokko kan jedhu deebi'ee dhufu ilma namaa duwwaa amma nama tokko mee maaliif nama trustii goona beektu nama yeroo hundumaa waan dubbatu lafa jirutti argamu lafa gaaffiitti hin geessitan dhiisaa jettuun beekamaadha inni waan jedhe nafoo jettuun nama immoo gaafii mul'atee gaafii mul'anne gaafii dhufee gaafii jenne immoo hin beekamu jettuun waaqayyo akka dubbii isaatti seera uumamaatii kaasee seera uumamaa keetti xinnoo ishee bilicci godhe ifa kan maaliif inni dubartii dhalatu mataa isaa rukutaa hidhee itti mee xinnoo ishee seera ba'uu keetti akkamittiin biyya lafaa keessaatii akka itti baasu agarsiise itti fufe sanatti fufe inuma ibsaa xinnoo utuu ibsu Yesuus Kiristoos inni mul'ata ta'e inni guutuu ta'e waan biraan kan biraadhaam inni guutuu ta'e guutummaan waaqayyummaa isaa keessa ni jiru mul'ate galanni gooftaaf haa ta'u haaleluyyaa eega mul'atee booda immoo mul'atee biyya lafaa jiraachuuf hin dhufne dhufe mishiniin isaa duuma ture du'a sana keessatti raawwatame agarre sana booda du'aa ka'e
Kanaatiif iddoo kanatti gaafa ilaallu du'aa ka'e. Kana Waaqayyo garuu du'aa kaaseeti Yesuus Kiristoos ol ba'ee jira. Deebi'ee dhufa waan ta'eef baay'ee qophee namni waan akkasii beeku namni yeroo hundumaa namni tokko shaniin dhufa shaniin dhufate akkan isheen dhufe beektu sin. Maaliif wanti dhaabu hin jiru. Shaniin dhufa namichi kuni kana dura jiru isaan beekaa jettu jechuudha. Warri nu darbanii gooftaan isaan eebbisu warra qulqulluun isaan gargaaree waan dhaga'an nama qabatu turan. Simooniif Haannaa kan jedhaman lafa guuranii Luqaas boqonnaa lama keessatti Luqaasiin kanaaf maqaa dha'e waa'ee Yesuus Kiristoos kana dhalachuu isaas maal isaas kana akkuma nama DNA namaa qoratutti afur qulqulluun isa gargaaree nuu kaa'e baay'ee natti tola. Inni dhufaa jennan akka inni dhufu beennaa hin duunu tun argin jedhanii turan. Mana qulqullummaan oolan guyyaa tokko Yesuus achi dhufee isaan achi dhufanii akkuma jedhe dhufee mul'ate akkuma jedhe deebi'e saba Waaqayyo. Kanaaf iyyuu ni du'aa ka'e kuni du'aa kuma salbeet gochaa akka inni deebi'u immoo eeggachuu qabna jechuudha. Maaliif dhumaadha waan ta'eef. Kanaaf maal jedha Phaawulos addatti kana dubbata gaa. Yeroo kana dubbatu bula tokko Phaawulos sinaasaa beennaa inni hariitaa ture garuu Waaqayyo gooftaan akka itti deebise beennaa. Isaan kanatti hojii ergamootaa kanan xinnooti barbaadee fi hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti yeroo humni isin dhufu maal goote gooftaan Yerusaalem Yihudaa amma ndara lafaatti adeemtu jedhe. Namni waamicha akkasii qabu yookiin xiyyaaraan waamamu akka maatu ta'e jechuudha. Waamicha nagaa ta'aa deemtaa eeggata. Waamichuma nagaa ta'aa karaa ina dhufaa meetiraamee dhimatti of qopheessa gaa. Maaliif beekameera akka Yihudaa deemu dhageera waan ta'eef karaa kam paasterii kamtu na waamafaa jedhee yaada. Waan akkasiin turre. Inni kun atitti raawwate beektu hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 jedhu hojii ergamootaa 8 tokkotti raawwate Filiip godhee ariisaa guddaan yeroo ka'u ni galee yeroo ariisaa guddaan ka'u bakka keessa kan iddoo baay'ee kun hundumtuu du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos eega humna hidhatanii booda wanta ta'eef du'aa ka'uun gooftaa gaa wangeelaa fi ibidda buusee jechuudha hin dabalee jechuudha baay'ee. Kanaaf akka kana agarraa isatti hin deemu gaagara sana dhaqna galaatii daddarba waan deemu dhufe garuu gadda deemnee maal jennee seenaa Yaaqoobis ilaalleerraa kan Yoosef ilaalleerraa isinillee hamaaf gootanii akeektanii Waaqayyoo gaariitti geeddaree Yaaqoob galagalee Laabaadhaan atillee na hordoftee na qaqqabdeesi garuu immoo halkan gooftaan si'ifate kanaaf na dadhabde malee waan biraa miti jedheeti ofirraa akka ilaalle akka ofirraa deebise Waaqayyo akka gargaaree Yoosef inni kana hundumaa kee darbe immoo jajjabina sana keessaa kee obboloota akka ni jajjabeesse natti siqaa boloota kottaa natti siqaa jedhe malee kan na gootan isinillee har'a isin kanan isin godhan jenne kanaaf itti fufnee kan nu agarree Daawwitu hariya mataa ture yeroo hundumaa Saa'ol Daawitiin barbaada Waaqayyo garuu dabarsee itti laanne Waaqayyo garuu jenne dhaabanne jechuudha gasatti deebinaa wa jedhetanii darbatamullee akkan kufuuf darbatameen ture Waaqayyo na gargaara jedhe Daawit Waaqayyo garuu tu geeddara jenne dhaabne amma gara du'aatti roon darbu hojii ergamootaa keessatti qoosha kan deemu natti na godhe gara dhumaatti ittiin galateeffadhe xumuudee hin danda'u yeroo hin qabu. Kanaaf maal gochuutu jedhanii amma immoo kan wanti mucaa namaa jireenya isaatti nama mucaan namaa eenyuyyuu yoo agartan maaltu si dhibaa innatti nama gaafattan si human nature wanta gadduu hin danda'u namni. Kan nama dhibu yeroo baay'ee waan Waaqayyoo irraa nama dhowwuti foonni kun jireenya namaa kun isatti arifata. Yesuus Kiristoos wanta inni jedhe yaadda'inaa ture. Waan borii yaaddina borii yaaddoo mataatii qaba liqeeffatina jedhe. Nagale liqeeffachuudhaan yaaddoon beektuuni booda rabbitee dhattee waa borii yaaddoon liqeeffachuudha. Garuu namni maa inni jireenyi isaa yaaddoo maan jiraata. Rakkina guddaan kana. Kanaafiti waan borii nama yaaddessa maal ta'a mucaan koo maal ta'a maatiin koo maal ta'a biyyi koo waldaan maal ta'a wanti kun hin darbamoo hin darbu hin xumuramoo lolli kun narraa dhumamoo hin dhumu hin cabamoo hin darbamoo hin darbu mucaan namaa eenyu jettanii. Kanaafiti Eliyaas asii bidda buusaa gadi bu'ee garuu na ajjeefti jedhama. Bor marra mitiim bor yoo waan itti har'a miti hin jette wadha har'a isa keessa hin jenne bor yaadde jedhe Waaqayyo inni bidda dinaa buusii adabaa ture gadi bu'ee bor yaadda human nature sini gade kanarraa namni walaba ta'e hin jiru anis keessaati waan bor yaaddee hin bi'u nama yoo na jiraate Waaqoon galateeffatu. Kana maaliif bortu jireenya namaa qora gooftaan immoo bor isaa jedhe. Kanaafiti macaafa Daani'el boqonnaa 2 keessatti inni agarra nama tokko Naabukadnezar isatu waa'ee boriitu isa yaaddessa ture. Alkan rafee siree gaarii qabaa waan hundumaa guutuudha akka barammaatti air conditionering isaa waan sama irratti hin qabu waan hundumaa dhabe hin qabu waan isa irriba dhabu hin qabu jechuudha. Garuu irriba dhabee irriba sana keessa immoo irriba rafanii inni abjootanii fi inni irra dhaban tokko miti beektuni. Rafee namni abjootu mul'ata fuudha. Finni gooftaaf ta'u Waaqoo bira waan qajeelaa maaliif dubbii Waaqoo takkeedhaa
isa garaansaa cimsee si amanatu sababiin sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan eeddaa'edha. Isaas 23 maaliif yoo marafuuti garaasaa guutuu waaqota maxxanee rafee gaafa ka'u mul'ata waaqarraa mana biraa fuudhan wanta keen biraa keessan jiru sababiin isaa waaqayyoon kadhatee dhaqee rafee dha Solomoon kana mana abjuu dhufee dubbate waaqoodha. Saamu'eel lafa iddoo kadhataa ture akkita waaqota dubbate namni kadhata keessa jiru abjuun ni fuudhu abjuu waaqayyo biraati. Kanaafiti namni kun garuu dhaabuu kanan qabu waaqoon hin beeku. Kanaaf dhaqee rafee irribas dhabee abjuu hamaamuu abjootee biyyi bade. Seenaa sana beektu kan dhaqeen dubbisuu gabaabsuu dha waan ta'eef waa'ee borii nama yaaddeessa wanta ta'eef uncertainty yeroo gaaf tokko dubbadhe waan bor is uncertain wanti ta'u kun waa'een dinagdee waa'een jireenyaa waa'een gara fuulduraatti deemu nama yaaddeessa mucaa nama yaaddeessa waan ta'eef isa nama yaadata. Kanaaf gaafa rakkina guddaa ta'u fidaa jedheen anamma nama abjuu kana hiikuun barbaadaa jedhee waamennaan dhaqanii rakkinni hin jiru beektorni warra yaada hedan kaldooti beekamuu biyya sana keessa jiru sana waan hundumaa akka ammaatti astroloojistii jechuudha. Biyya kanatti by the way astrolojistootaa fi jedhanii bajetni industirii sanaa duwwaan about 2 billion biliyoonii 2 ol jedhan waggaatti bo'u. Namni forchuunii isaa bor maal ta'aa argachuu namarraa nama natti madee. Borii keenya waaqoon nutti meera haaleluyyaa galanni gooftaaf ta'u. Ijoolleen waaqayoo borii ishee qabdi maaliif xumurri keenya Yesuusiin fakkaata wanta ta'eef. Xumurri keenya du'aa ka'uu fakkaata boloo tokko. Waan fakkaannu kan biraan qabnu nama fakkaachuus hin waamamne nuti. Beekaadha beekaa ta'u. Waan adda addaa qaba. Isa fakkaachuutu gara waamne kan itti waamame tokkoof tokko Kiristoos Yesuus. Kanaaf nama xumurataa beekuudha nuti. Nama dhuma keenya beekuudha. Kanaaf namni baay'een xumurataa barbaaduuf jedhee namatu barbaaduuti waan baay'ee keessa ba'a. Iddoo kanatti namichi kun fidaa'edha. Bor ani abjuu cimaan argennaan rakkinan qabuudhaan jira. Itti beenna durumaa hiiku nutti madduatti abjuu kee mootii na himatuudhaan raaksu jennaan abjuusaas hiikasaas fidaa'edha. Annee macaafas dubbifnee seenaa keessa ta'een beeku waan akkasii nutti miyyaa mootiinnaan dubbiin sana biraa qixaadha. Yeroo bitachuu barbaadan waan ta'eef isin hin balleessaa isin amma hammatti fixaa jennaan fidaa jennaan dibe. Sana booda balleessuuf ka'e Ariyoo kan jedhamu geggeessaan loltuu Naabukoodonoosoor ajaja fudhatee warra ogeeyyii jechuun warra Kiristoosin qabu jechuudha boo tokko waan biraa mitiitti hin fakkaatin. Maaliif Kiristoos Yesuusin ogummaa keessan isiniif godhu dubbiin Waaqa waan jedhuufi nuni ogummaa isa kan namni ogummaa jedhatu hin ta'in sababi Kiristoosin of keessaa qabnuu fi ogeeyyiidha nuti. Kana beeka ani ogeeyyiidha of hin jedha akka namni sinaa nuti fakkaatin digirii qabnu ta'a beekumsa hin qabnu ta'a garuu akka dubbii Waaqoota nama Kiristoos Yesuusin qabu ogeessa. Qorontoos irraa boqonnaa tokko lakkoofsa dubaratiiti Waaqayyo gooftaan Kiristoos Yesuusin ogummaa keessan isinii godhe waan jedhuufi ogummaa lama barbaannu nuti Kiristoos dhuguun jiraachuu mirkaneeffannaan kana fakkaata. Kanaaf Daani'eel faasa qabu. Sidaaqni dandee gonfaasa qabu. Warri sun hin qaban. Ogummaa isaan qaban eddaa ogummaa bakkee kana malee isa dhugaa sana hin qaban. Kanaaf duukaa balleessuuf kaa'aniidha. Jennaan Daani'eel maaliif dubbiin kun ammaati akkasitti gaafannaan dhumeera namtichi dubatti hin deebi'u jennaan nan seenaa naa kennee jedheen. Yeroo naa kennee jedhee seenee mootichaanii yeroo nuu kenni Waaqayyoon gaafannaa jedheen. Waan borii namatti butu jira galanni gooftaaf haa ta'u. Inni galee isa bor namatti muu baannaa nuti jedheen keessa keenya inni jiru yeroo inni jilbeenfannu foddaa keenya gara gooftaan jirutti gaafa bannu hafuura keenya gaafa bannu yaada Waaqootti gaafa maxxannu isa namoota rakkiseetu nu rakkisu Waaqayyo ka fidaatiin nu kenna yeroo innaan namichi fayyaa ta'u keetti yeroo kenneef egaa yaada Waaqootti hojii Waaqayyoo waan ta'eef kennuuf laata hin kenneefi dhaqeetii obbolotaatti hiriyotaatti meeti ofiisa mana cufatee kadhate Waaqayyoodha abjuu keessa miti mul'ata halkanii keessa haaleluyyaa. Inni abjuu batanii isaniif mul'ata garbar mul'ata halkanii keessa abjuu sanas hiikaasaas Daani'eel hin barsiisedha dubbiin Waaqayyo. Kanan jechaa yeroo kana Daani'eel boqonnaa lamarraan jechaa jira dubbifachuu dandeessu. Kanaaf yommuu abjuu sana argatutti jalqaba Waaqayyoon galateeffate. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Inni yeroof kutaa baraa geeddara mootota hin moosisaa mootummaarraa hin buusaa ogummaan kan isaati wallaalota iyyuu batanii beekuu kan kenneef isaa ogeessotaaf ogummaa kan kenne isaa inni dinqiidhaan jalqaba dhaqeeti immoo bolosaatiin argadheera jedhee isaan ijjiin galateeffatee Waaqayyoon dhaqee dubbii kana hiikee jechuudha. Maal jedhe gaafa dhaqee annan beekan gashuu miti inni wanta dhookataa hiikuu bantii Waaqa keessa jira jedhe eessa jira gooftaan keenya bolota qorra. Inni wanta dhookataa hiiku abjuu barootaa hin hiiku gidiraa baraa hin hiiku isa beektonni dadhaban ogeeyyiin dadhaban maal ta'e inni jedhan inni hiiku eessa jira beektu Daani'eel kan dubbatu Yesuus Kiristoos kana dubbataaf bantii Waaqaa keessa har'a mirga abbaa kan dhaabbate haaleluyyaa paakaasaatu baagandoo
qulqulluun Waaqayyo maaliif lafarra barbaadna miti ogummaa nama kaban waan ogummaa lafa barbaadnu beenna Waaqayyo garuu bantii waa keessa kaa'eera du'aa ka'eera wanta Kiristoos Yesuus ni galeera Phaawulos kan lallabe isa kanati Kiristoos Yesuus inni du'aa kaase Waaqayyo garuudha kanaaf Daani'el kana dubbate inni dhoksaa hiiku Waaqayyo garuu bantii Waaqaa keessa jira lafarraa dhibee eeyyee beekaatu dadhabee eeyyee furmaata dhibee eeyyee inni hiiku bantii Waaqaa keessa jira galanni gooftaaf ta'u isa kanaan inni darba kan Daani'el kan biraani amma fakkeenyaaf yeroo wanti baay'een nuti dukkanaa obbolo tokko yeroo ragaas ilaalle ragaan ageenistii keenya ta'u taasitee beeteen beekuun waan tokko yaaddanii akka namaatti iyyaaltuu wantichi waan isin argaa jirtanii isin yaaddan faallaadha waan isin dhageessan immoo kan biraadha qoramtanii beektu kanatti Yoosefiin dubbinii dhageetu qoree waan ta'eef nama qarwaa beektu waan akkasii namni kiristaanii kanan qorramne guyyaa tokko birate hin gaa waan ta'eef isin hin dhabdan namni kanan ganda hin jiru sababiin isaa wanti isin dhageessaniif wanti isin agartan akka barbaade isin dhufu isin dhufu maaliif Waaqayyo isaatti fida kanaaf Abrahaam faas yeroo malee rakkina keeltani maaliif yeroo Waaqayyo jedhee fi yeroo isaan jedhu ittiin fudhumne waan ta'eef garuu Waaqayyo jedheera galanni gooftaaf ta'u Waaqayyo jedheera tanaan inuma ta'a mi'ameen naan ta'a kana rakkinni isaa Waaqayyo jedheera tanaan ta'a namni garuu kana iddoo rakkata amma jireenya Yaaqoob darbe kan dubbatin ture jira Yaaqoob gaafa bulee mucaasaa fidanii boossisanii ragaa wayyaa dhiigaan cuubamee itti agarsiisanii kun wayyaa mucaa keetiiti obboleessa keenya jedhanii galee jibba kan nama godhaa mucaa keetii kun mucaa keetii wayyaa mucaa keetii kun isa dheen bineensa maatu nyaate dheen miti kanaan waan jedhe qaba ture gaafa sana ragaarraa kan ka'e booddeen koo dhumi koo dhuma gadhee ta'a ani gaddaan gara isaa dhaqaa'e gaddaan gadi bu'e atti Gibsi ta'uu isaan beeku manni inuma du'ee waan yaaduu fi gadi bu'a gaddaan gadi bu'a ani barabaraani kan namni jajjabeessuu hin dandeesse inni irraa baqadhaa jennaan obboloonni isaa jajjabeessuuf kan turan ijoolleen isaa jajjabeessuuf kan dhufanii sodaatanii isa hin Yaaqoobiin garuu dhugaan isaa maal ta'e beektu boqonnaa 46 irratti Yaaqoob inni gaddaaniin gadi bu'a jedhee fardeniif konkolaataan gadi bu'e har'a ragaas si boosisaa jira Waaqayyo garuu hin qaqqabdaa'edha galanni gooftaaf ta'u ragaan tokko nama raasu maali yaa gooftaan hin jechiisu maali waan isin agartan abdii kutanna kan isin dhageessan kan bira Yoosefis akkuma kana qaba Yoosef abbaa fi haadhatu sagadaa fi urjii bulaan sagadaa fi ture mul'ata amma gannamaa kennamaa Waaqayyo kan sagadee kana duwwaan turre misal guutummaa Gibsi guutummaa biyya lafaa sagadaa fi garuu Waaqayyo amma arguun humna kennutti waan ta'eef maatiitti agarsiisnaani kanumtu maatii gammachiiseessa garuu Waaqayyo gooftaan biyya lafaa guutummaa dura isaa dhaabe galanni gooftaaf ta'u kanaaf borii keenya miti Yaaqoob maatu gaddisiisee maatu yaaddessee borii isaa baqa gaddaan gadi bu'a gammachuun kana boran jiru mana koo keessa Waaqayyo gammachuu fida har'a gammachuun kan bade Waaqayyo garuu gammachuu qaba mi'ameen har'a wanti baay'een bitaan nama mirgaa kan sin adeemu dhuguma sin jira jireenya namaa raasa wanta akkasii dhugaan sin jira hin yaadduu hin abbaltu as darbattu as hin dhabattu amma immoo kana Waaqayyootti ammas abdiin kutan nama waan ta'eef yaalii gootu achi ta'a waan isin dhageessan kan bira jireenya keessan kan bira waan isin Waaqayyo irraa dhageessan waan Waaqayyo jedhu uffattan kan bira dhabdu jireenya namaa qorama gaanyaatama sana gidduutti Waaqayyo garuu waan jedheef amanamaa waan ta'eef hin duutan tun argin inuma agartu ameen galanni gooftaaf ta'u Waaqayyo waan jedhe raawwataafiti lafee Elsaayin du'aa kaase Simaayin hojjedha waan jedheef Elsaayi du'eera garuu lakkoo tokkotu hafee ture lafee Elsaayi du'aa kaase galanni gooftaaf ta'u waan anaan hojjechuu barbaade anaan hojjetaa waan sin hojjechuu barbaade hojjetaa waan waldaa kiristaanaa Waaqayyo jedhee hin raawwata gooftaan haala iroonaan amma bara ammaa kana keessa wanti baay'een iddoo gadhiiseera iddoo gadhiisu kan iddoon gadhiifnee jira mi'a jennu waan baay'een iddoo gadhiisa dhugaa gooftaa namni sin dhiisuu danda'a waan baay'eetu iddoo gadhiisa garuu kan iddoon gadhiifne tokko bantii Waaqaa keessa jira inni isa du'aa ka'e Kiristoos Yesuus Waaqayyo garuu ameen kana gaa dubbiin ina Waaqayyo kana keessatti kan ofii keenyaaf nuyi ofii keenya gaafannu jira Yaaqoobiin kana dubbadheen maayin sitti fakkaate wanti guddaan nuni ofii keenya gaafachuun dura jiraatu ofii keenya wanta deemuun fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos dhufee dhalate namni Yesuus Kiristoos eega dhufee dhalate iyyuu inni maaliif akka dhufe beeka mishiin isaa duumaa dhufe Yesuus Kiristoos isa dabarsee na kennuuf wayyuu edharaa kana fenni waan Yihudaadha jechuudha malee inni wanta dhufe
Gana garuu Yesuus Kiristoos wajjiniin ba'ee galee wajjin barsiisee maal jedhee in argan turan namoonni in argan turan maaliif maqaa isaan kennaniif maqaa biraa ture ni gala yeroo tokko gooftaa kana wajjin utuu adeemnu itumanni waa'ee keenya dhimmu itumanni nuuf akeeka guddaa qabu arguu dhabuu keenya irraa kan ka'e akkanni maqaan isaa nama tokkotu maqaan isaa Zagayyee jedhu Zagayyeedha maqaan isaa jedhu yoonni ture jechuudha afaan Oromoo turaa jechuu dandeenya jechuudha turaa jechuudha namni seefee dhufu dide maqaan Waaqayyoo Zagayyeedha jedheedha maal afaan dubbatu naggeeffadhe turaa jechuudha jechuudha namni Waaqayyo kun turaadha miti Waaqayyoodha ameen Waaqayyo yoo mijjatas mijachuu baatas inni Waaqayyoodha guyyaa nuuf jennetti numa dhufa guyyaatu waan ta'e Waaqayyoodha maal beekna badiisaaf ta'a guyyaa jennetu ta'e kanaaf Waaqayyo garuu isa jedhu jireenya keessatti abdii kutannaa guddaa keessatti illee yaadachuu qabna. Amma yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufe namooti hin gaafate eenyu naan jedhu jedhee gaafannaan akkuma beektanii inni kaan Yohaannis Cuuphaa inni kaan Ermiyaas inni kaan raajota keessaa tokko siin jedhu jennaan kan namaa miti amma Maatewos 16 jira waan ta'eef tokkorraa kaasee dhalate hubadhaa. Maatewos tokkorraati durbiin ulfooftii afuroo qulqullaa'aan sigolo bobaa jedhe waaqotti bee kaasee hundumaa dandageemini. 16 jira waan ta'eef isin lakki amma nagin turtanii dubbiin amma dhageessaniitu isin maal jettu jennaan Waaqayyo mul'ata kenneef jennaan Phexrositti medhuwaasa ati masiicha sajidaataa ilma Waaqayyooti jedhe kanarraa kan ka'eeti mul'ata kuni fooniif dhingsitti mul'ifne kana mul'ata Waaqayyootu agarsiise abbaatiitiin jedhe jechuudha kanaatiif maalitiin jechuudha namooti utumanni tajaajilu utumanni barsiisuu utumanni isaaniin fayyisu utumanni maal godhuyyuu Yohaannis Cuuphaadha Eliyaas Ermiyaas raajota keessaa tokkotti jedhu turan yeroo immoo nyaatanii qufan immoo namooti mootii biyya lafaa godhachuu barbaadu Yesuusiin mootii isaa asumatti murtaa'inaan du'ee nama wajjin awwaalamu jechuudha isa gochuu barbaadanii Yohaannis boqonnaa 6 keessatti immoo yeroo inni nama nyaachisee qubse immoo mootii gochuudhaaf abbalaniidha hin dide ani afuraa geggeesse nyaachisee maaliif perceptionii namootaa hubadhaachuu kan jedhe namni Yesuus Kiristoos kana ilma Waaqa hojjetaa kan dubbatu Yohaannis torba keessatti immoo Yesuus Kiristoosin warra kan nama gaarii jedhanii warra kaan immoo inni jedhaniin nama kaarraa kaachisaa jedhaniin walii garuu kutaa jedhanii warra kaan immoo maal akkuma arganii jechuudha inni kaan kan argaa inni kaan san arga dhugaan garuu dhugaatti yaafa ameen kanaaf Yohaannis kun irratti immoo akkuma kana Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa dabannaa agartanii afuramaatu keessa jira utin jedhaniiru qalbii dabarseeratti jedhaniiru Luqaas 23 akkuma kana kaarraa kaachisaa gibiraan kaffaluu ittiin jedhaniiru innaanitti kan namoonni jedhameti gaa ituma deemu gooftaanii ani nan deema amma lafan naqu kanaa isin dhufuuf jirtu jedhe Yohaannis boqonnaa 14 irratti gooftaan gaammas kam dubbacha sama du'aa koo booddee dubbannu kanatti qopheessaa jira nu qopheessaa jira maama beetuni yeroo mirga abbaa jira deebiin dhufa innu misirroota waldaa kiristaanaa dubbii Waaqayyoo bishaaniin dhiqee ishee qulleessadha sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo bishaaniin dhiqee ishee qulleessu maaliif dhufee fudhachuudhaaf misirroosaa kanaaf misirroonsaa kuni du'aa ka'uu booddee deebi'ee dhufuusaa waan eeggattuuf nu hojjetaa jira dubbisaatiin gooftaan waan nurraa muramu muraa waan nurraa miicamu miicaa waan nurraa ciccitu kutaa dubbisaatiin jechuudha godha ture yennaani annan deemammaa jedhe qopheeffachaa jira dhukkuboota isaanii barsiisan jira isin immoo dhuftu jennaan Toomaasii lafatti dhaqxoo hin beennu karaa isaa matuu ittiin beennaa jedhe isin galee attamina ani karaadhaa dhugaadhaa jireenyaa jedhe gooftaan Yohaannis 14 ani karaadhaa dhugaadhaa jireenyaa namni na arge karaa arge namni na argate jireenya argate dhugaa argate jedhee chuma cufennaan kan biraan immoo gaafate duukaa deeme maal jedhe kan biraan immoo amma gaa dhugaa jedhe Filiphos abbaan nu agarsiise kanaa achi dhugaa jedheen hin quufani sitti hin tolu dhugaatutti gaggaleeti amma karaas barreerraa jedheen akkati Yohaannis boqonnaa tokko keessatti jalqabatti sagalee ture sagalechi foon uffatanii guddoo buufateedha Waaqayyo ture Waaqa bira ture innis Waaqa tureedha boqonnaa lama keessatti dinqii ta'ee hin beekne godhe agarsiise boqonnaa 3 keessatti Niqoodemoosiin halkan nama barbaacha dhaqe sana lammata dhalatte malee mootummaa Waaqoon agartu waa'ee lammata dhalachuu waan dhoksaa guddaa nuti dubbate boqonnaa 4 irratti dubartii dhagaa baattee deddeebitu duddoo isheerraa muree buuse Waaqayyo dubbiidhaani boqonnaa 5 irratti dhaqee lagarra nama ciisee jiru waggaa 38 kan hin fayyine lagarraati kaasee galanni gooftaa haa ta'u boqonnaa 6 irratti nyaachisee quubse boqonnaa 7 irratti immoo ana
gara koo kottaa kan dheebote hundumtuu gara koo dhufu burqaa bishaan jireenyaa keessaa dhugaa nama dhibeen dheebote abroo qulqulluu galanni gooftaaf haa ta'u. Boqonnaa 8 dubartii ejjituutu gara isaa dhaqeenaan dubartii ejjituu kana namni rukutuudhaaf dannaan dubartii namni qofaan ejjuu beekaa. Achumatti argate in ejjiteedhaan abbaa wajjin ejjite immoo hin finne gooftaan dubbiidhaan irraa galagashi galanni gooftaaf haa ta'u. Boqonnaa 9 irratti namatu jaamee dhalatee jaamummaan kun rakkina abbaati immoo rakkina haadhaati yookiin rakkina isaati nutti miidhan sadan keessaa naan kan abbaas kan haadhaas kan saas miti ulfinni waaqaa mul'atuuf jedhee galagashi gooftaan haa ta'u. 10 irra ga'ee ani tiksee amanamaadha boqonnaa 10 irratti 11 irratti Alaazaariin du'aa kaase 12 irratti Maariyaam yeroo isheen dhuftee qoricha shitoo cabsitee rifeensa ittiin miicitu Yihuudaan taayoriin kun maabada gaafa jedhu isheef mul'atti galeeraa naawwaaluuf na qopheessaa jirti jedhe galanni gooftaaf haa ta'u. Boqonnaa 13tti isa Maariyaam gad jettee dhiqe milla isaanii gad jedhee dhiqee waan an gochaa jiru kan hubattu jedhe. Kana hundumaa dhugan egaa ilaala jarri kuni saturated with the word of God keessaanii dubbii waaqoon xaqaxaqamaan garuu boqonnaa 14 gaanii ammayyuu nu ga'eedhe Filiphos nu ga'e agarreera dinqiis nu ga'e eenyummaa keessa barreera amma garuu abbaan nu agarsiisee naan. Filiphos amma mana wajjin adeemte dubbii amma kana dhudde abbaan na gaafatta kan na arge abbaa argeedhe ani abbaa keessa abbaan na keessa jiraadhe dubbii fuudhee lafa kaa'e. Obboloo tokko dubbii waaqayyoo kana gaafa duukaa deemnu waldaa kiristaanaa gaafa dhannu gaafa dubbii waaqoo dhaggeeffannu cheek gochuu qabna. Yesuus Kiristoos cheek godhe irra galee amma kana hundumaa isin obaase kanaaf maaliifan kana hundumaa jedha. Du'aa ka'uudhaa ka'eera hin dhufa gaafa jennu sheek of hin goone ammayyuu akka waan hin duneetti yaannachuudha. Hubadhaa. Kana hundumaa dhuganiiti jarri kuni abbaa wallaalan nummoo dhufee guutummaan waaqayyummaa isaa isa keessatti mul'atedha. Qolaasaas keessa Phaawulos guutummaa waaqayyummaa isaatti Yesuus Kiristoos hin mul'atedha. Haalleluuyaa. Namni Yesuus hin arge waaqayyoon arge wanta ta'eef. Abbaan na keessa abbaa keenya jira. Nama kanati kanaaf maaliifan kana hundumaa jedha. Kana booddee gaafa jennu kana booddee kana akka amannuufan jedha. Anoon beeka kana Muhammad gatteessanii kana booddee macaa keeru bara sana keessa abbaan fedhe waachuu danda'a. Garuu isa mini dubbiin jireenyatti kana booddee jechuu qabna amma kaafne. Tajaajilatti kana booddee kana booddee Yesuus inni du'aa ka'ee seenaa hundumaa geeddaree seenaa jireenya kootii geeddara. Wallaalummaa keessa na baasa ogummaadhaan na guuta ammaa kaasee nan dhagaa utuu hin ta'in isan dhageetu na keessaan mul'ata dubbata. Namni waggaan manaa barattee ni galee tolaan torba kufaa torba kaa'innaanii tolaa barumsa hin galuu jedhee tokko abbaa isaa gaafate mucaan tolaa barumsa hin galuu jedhee maaliif torba kufee kaa'ee iddoo tokko akkas taana. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Kana booddee waan jedhu Waaqayyoo garuu jedheeti maaliif laa Yesuus Kiristoostu du'aa ka'uu isaatiin waan ta'e sana hundumaa jecha sana keessatti cal jedhama yaada. Waaqayyoo garuu walaalummaa ogummaatti geeddara. Waaqayyoo garuu dadhabbii humnatti geeddara. Waaqayyoo garuu jaamummaa ifa itti uuma. Ni galee akka Yesuus barsiisu baay'ee jechuun waaqa waan ta'eef Yesuus Kiristoos barsiisuu dandeenyu. Yohaannis boqonnaa 8 irratti waa'ee ifaa ani ifa biyya lafaa jedhee 9 irratti immoo bana ija. Waan dubbatu raawwachuu dhufee buloo tokko har'ammoo isa dubbatu raawwata mi'aamina jennu takkaama waa barsiiseen kun hin hafu. Takkuma akkasii sabran jiru nu bira rakkinni maleessaa nan godhaa jennaan achuma jira akkuma jedheen du'aa ka'ee Galiilaa dhaqeera dubara barbaadduudhaani akkuma jedhee ka'eenno galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa maanni dhumi barsiisan kooti nani gara xumuraatti fide maaliif isa waa'ee Yesuus kanatti yoo bubuune malee isa yoon cal jedhee kee deebi'ee yeroon kun maafin raawwadhe yeroon kun dhumeera. Maal jechuun barbaade gabaabumatti saba Waaqayyoo. Mee jireenya namni sitti lallabu miti ofitti lallaba Waaqayyoo garuu ati garuu yaa gooftaa isa gaafa akkasii tusumite ta'e yaa Waaqayyoo ammas immoo dukkana kanarratti ifni abawwatte mini ifa jedhani dukkana ture callabboo gadi fagoo lafni bifaan qabu ture isatti ifni haa ta'u gaafa jedhu doddoo qabatamni har'as wanta callabboo gadi fagoo fokkisaa kanarratti ifa kee yoo baafte hin ta'a ifni kee dhufu du'aa kaatee ta'u waan ta'eef atoo jiraataadha jiraataan hun dubbata hin mul'ata waa hojjeta har'a gooftaa hojjedhu yoo jenne wanta jireenya keenya jedhutti Waaqayyoo garuu baay'eeti agarras isa agarsiis yaadanna amma sila faarfannu baay'ee isaa akka yaadannu jaalala Waaqayyoo dhugumaan baay'ee bu'aan ture dhugaan fuula Waaqayyoo dubbadhaa maaliif taa'ee yaade maali kun dinqii nama kana namni mootiin tokko mana namaan naqu jedhe mana godoo tokko nama jalan dhaquun nagaa nama gaafatu garuu mootii Waaqaa lafaa ilma Waaqoo jiraataa fayyisaa ilmaan namaatu adreesii kootiin dhufe mana koo jiruu koo jedhee mucaa wallaalaa kana
toora namaatti galuu hin danda'u. Namni tokko nafuu hin danda'u kuma na baaseenaan. Sababiin isaa beekumsa kan waan lakkaa dhuun qabu. Garuu nama kanan lafa daraa keessa nama godheen dhaabadha jedhu namaa dhufu mee yaada. Waamtee seen dhufu namni beekama keessa darbaatti hin dhufu. Harka qabanii nagaa nama gaafatu. Salabiriitii biyya kanaa harka qabanii gaafachuuf mallattoo raaflachuuf caccabu namooti. Borganama lubbuun keessaa bu'u. Garuu mootiin waaqaaf lafaa mana kee dhufe inni immoo du'aa ka'eera mee ameen. Waaqayyo garuu jireenya keenya du'aa kaasa. Gidiraa keenya hundumaa dabarsa. Galateeffannee xumurra sababiin saruun kun deemeera. Hallelujah. Galateeffanna Waaqayyoon. Waaqayyo garuu inni kuni abbaadhumatu taa'ee itti yaada bolo tokko. Mee abbaadhumti itti yaadu. Waaqayyo Eliyaasiin laga dhaqii laga tana jiraadhu bokkaan hin jiru jedhe. Laga dhaqee waan inni nyaatu qurruutu buddeenaaf foon guura lagatti bishaan lagaa dhuga. Lagin gogee mana dubartii tokko dhaqe haadha hiyyeessaa tokko saba Waaqayyoo. Mana yaadhisa sana gaafa dhaqu immoo amma kana nyaannee bor duuma duwwaan nu eeggataa jette waa'ee boriiti. Naabukadanazooris waa'ee borii dubartiinis bor du'an nu eeggata. Namni bor innuma kan kootu jettu jirta Afuurri Qulqulluun dhufeerarra mana keesseena haaleluyyaa. Maal jedhee bor hin duutu bor hin jiraatta irraa faayita jiraatta isa qabdu naa kennedhe. Mana Waaqayyoofis gaafa laannu buloo tokko mootummaa Waaqootti gaafa deebifnu maalan taa'ettee yaaddain isa qabdurraa kennita inni hafe immoo hin eebbifama. Kanaaf nama kanaa mana sana gaafa dhaqee Eeliyaas hin yaaddain bixxilee cabduu shanaaf diikottu isa hafe hin jiraattu jedhe. Daakuun uroo keessaa dhadhaan ejersaa cuggee keessaa dhumuu dide inuma yaa'a dhumuu dide sababiin isaa Waaqayyo jedhe ka hallelujaa. Maalan godhaa kan jettu har'a Waaqayyo kana booddee seenaa haaraatu jalqabaa. Yeroo hin dhumeeti jettu ani nan jalqabaa. Yeroo ati abdiin dhumeettu abdii haaraan fidaa. Yeroo kan na bushaa'e jettu hanuun nan dabala. Kanaaf iyyuu kana booddee Waaqayyo wanta haaraa adreesii keetiin wanta fiduuf inni yaadda'in Waaqayyo garuu waa dubbataa jira. Inni yaadda'in Waaqayyo garuu gara mana kee dhufeera. Amma ammaatti rakkina dhufe amma ammoo Waaqayyo dhufe ameen. Amma ammaatti gidiraa dhufe har'a garuu Waaqayyotu dhufe. Waaqayyo garuu nan dhufaa jedhe. Waaqayyo garuu seenaan geeddaraa jedhe. Waaqayyo garuu borii kennatti kenni jedhe. Waaqayyo garuu naa manadhu jedhe. Waaqayyo garuu natti hirkadhu jedhe. Waaqayyo garuu waan haaraa qaba. Hallelujah. Isa waan haaraa qabu waa manadhu. Isa waan haaraa qabu eeggadhu. Hallelujah. Qulqulluudha Waaqayyo. Hallelujah. Xinnoo mashee galateeffanname Waaqayyo. Jira wanta ta'eef nu gidduu. Passa takala boda gando basela bora satu bagaya da bondo ila bo satu bagaya passa kanda la bos shatu bagando palagara bos darbi Afuura Qulqulluu darbi gooftaa lafeetti bu'aa darbi babbaa ribuutti bu'aa darbi babbaa satu bagaya da bos penga la bora da bos satu bagaya pe kandu bagaya la bos shuda gala bora ganda Qulqulluu hoolaa Waaqayyo hin dandeessa waan haaraa godhaa darbi. Waaqayyo garuu haa jedhu sabni kee. Abbaan koo garuu mootiin koo garuu jaalalleen koo garuu inni lafa onaatti na gargaare garuu inni qabeenya kaase garuu inni bintira na oolche garuu inni lafee koo haaresse Waaqayyo koo garuu haa jedhu sabni kee. Hojjedhu gooftaa. Hojjedhu darbi. Qe'ee keenya keessatti hojjedhu. Golee mana keenya keessatti hojjedhu. Dhukkubsattoota keenya bira ga'e gooftaa. Orra abdii kutatan bira ga'e gooftaa. Waaqayyo garuu faarfatanii ba'anii. Waaqayyo garuu halallabanii ba'anii. Waaqayyo garuu dhugaa ba'anii gaarii. Waaqayyo garuu ergaa kana faarfatanii halallabanii maqaa Yesuus Kiristoosin qe'ee keenya keessatti mandara kana keessatti biyya kana keessatti laga gamaaf gamanatti hojjedhu Yesuus. Laga gamaaf gamanatti hojjedhu Yesuus. Sagalee kee duwwaa ergeedhe sagaleen kee hin adeema. Sagaleen kee wayitti bu'a. Sagaleen kee hin haaressa. Waaqayyo garuu boo'icha namaa gadda namaa gooftaa gammachuutti kan geeddartu. Darbi hojjedhu ulfinaan mul'adhu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef si galateeffanna. Abbaa keenya maqaan kee haa ulfaatu. Gadi jennaa ol jedhi. Calluma jennaa darbi Yesuus. Waaqayyo
yoo ati jiraatte gaadhaam qe'ee namaa keessa yoo jiraatte ati gaadhaam mandara namaa keessa yoo jiraatte ati gaadhaam Yesuus yoo ati namaa kaate gaadhaam Yesuus mootonni namaa kaanii waan namaan godhani biyyi namaa kee waan namaan godhu yoo ati namaa kaate gaadhaam Yesuus Yesuus mirga abbaa dhaabbadhu nuuf namaa dhaabbattaa nu dhaabbadhu Yesuus Isxifaanosiif hin dhaabbatte nu dhaabbadhu garboota keef hin dhaabbattaa nu dhaabbadhu Isxifaanos gaafa dhagaan tumamu dubbiin kee macaafa qulqulluu kee iddoo hundumaa mirga abbaa taa'ee jiraatti beenna gooftaa gaafas garuu dhaabbatee arge namaa dhaabbataa dhugaadhaati Yesuus isa dhibbateef dhaabbattaa isa du'aa jiruuf dhaabbattaa isa dhiigi isaa dhangala'aa jiruuf dhaabbattaa isa gaddaa jiruuf dhaabbattaa isa yaaddoo kee jiruuf hin dhaabbattaa nu dhaabbadhu Yesuus biyya keenyaaf dhaabbadhu saba keenyaaf dhaabbadhu dhiiga dhangala'aa jiruuf dhaabbadhu Waaqayyo garuu waan haaraa godhe jenna Waaqayyo garuu waan haaraa jalqabeena namni abdii kutatee namni yaaddoon yeroo dhumu gooftaa wanta haaraa jalqabda wanta haaraa Waaqayyo garuu kan jennu gooftaa jalqabeeti ingootaa galanni siif haa ta'u waan nu jirteef ulfaadhu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna haleluuyaa haleluuyaa galanni gooftaaf haa ta'u gooftaan isin haa eebbisu eebbifama